Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya hundumti keessan. Akkam ooltanii, akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana abboommiiwwan kurnan waliitiin ni ilaalla. Abboommiin kurnan yeroo jalqabaatiif eenyutti kenname? Abboommiiwwan kurnan kun immoo har'a nu barbaachisa moo nu hin barbaachisu? Isa jedhu tokko tokkoon isaanii hiikkaa maqaa isaanii waliitiin abboommiiwwan kurnan meeqan keenyatu beeka? Qaaliitti qabannee hoo qabnaa laata? Abboommii kurnatuu gaafatamne meeqan keenya deebisa isa jedhu guyyaa har'aa kana abboommii kurnan eenyutu fudhatee jalqaba eenyuuf laatamee kakuu haaraa keessatti hoo akkamitti barreeffama dubbifama yookiin immoo akkamitti barsiifama? Kakuu moofaa keessa abboommii Waaqayyo tureera. Kakuu haaraatti hoo ceera moo hin ceene? Hafeera moo hin hafne isa jedhu waliitiin ni ilaalla hanga dhumaa qophii keenyaatti. Nu hordofaan dhaamsa keenya miseensi haaraan sabiskiraayibii fi laayikii sheer gochuun dagatiina. Yeroo hundumaa barumsi kenninu barumsi dabarsinu hunduma keessan bira akka ga'uudhaaf mallattoo bilbilaa oolii jettu erga sabiskiraayibii gooneen booda ishee gubbaarra ishee gurraa itti tuqnee chaanaalii keenyaan barumsa kennamu yeroo hundumaa barumsa waqtawaa ta'e yeroo isinii laatamu akka isin bira qaqqabuudhaaf ool sabiskiraayibii irra gootanii akka nu hordoftan isin beeksisna. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos hunda keenya duuka haa ta'u. Abboommii kurnan jechuun maal jechuudha? Yookiin immoo ajajoota kurnan gaafa jennu kutaa kitaaba qulqulluu keessaa maal irra jira? Eessa jira? Kakuu moofaa keessatti bakka inni caqasamee jiru jira laata kan jedhu waliitiin ni ilaallaa jechaadha. Inni jalqabaan akkas jedha. Seera uumamaa, seera bahuu boqonnaa 20 kaasnee gaafa ilaallu inni jalqabaan anaatiin alatti waaqoliin biraa yookiin immoo waaqoliin biloo siif hin ta'inii jedha. Seera bahuu boqonnaa 20 abboommiiwwan kurnan kan jedhaman seera bahuu boqonnaa 20 kaasnee gaafa ilaallu waaqaatiin alatti waaqoliin biraa waaqeffamuu sagadamuu hin qabanii jedha. Asirratti maatiiwwan Waaqayyoo shakkitoonni yaada isaan kaasan ni jira. Waaqni keessan baay'eedha. Maaramiin waaqessitu, taabota waaqessitu, ergamoota waaqessitu, qulqulloota waaqessitu, wareegamtoota waaqessitu, toloota waaqessitu, raajota waaqessitu jedhanii yommuu isaan nu ceephaan shakkitoota ni dhageenyas ni agarras. Waaqni keenya alfaa fi oomeegaa jalqaba haadha malee abbaarraa kan dhalate boodarra immoo haadharraa abbaa malee kan dhalate addunyaa dabarsee kan jiraatu addunyaa duras kan ture alfaa fi oomeegaa samii utubaa malee lafa isa maree kan diriirse Waaqayyoo fi Waaqayyoo qofaadhaaf jilbeenfannaa waaqummaa amalli isaa amala waaqeffamuu kan ta'e isa qofaa saganna Waaqni keenya isa qofaadha. Inni lammataan ergamoota, toloota, qulqulloota, raajota, wareegamtoota hin kabajna malee sagada kabajaaf sagada kennaa sagannaaf malee sagada waaqummaa jilbi hundumtuu uumamni hundumtuu sagaduufi kan qabu Waaqayyoo
qofaadha. Waaqni keenya, fayyisaan keenya, uumaan keenya isa qofaa ta'uu beekuun nurra jira. Saganni kennaa, saganni kabajaa raajota qulqullootaatiif qofa kan ta'u, saganni waaqummaa yaa'amlikoo sigdat, saganni waaqeffannoo isa qofaaf ta'a. Kana beeknaan hunduu akka isaatti kabaja ulfina qaba. Maaramiif sagaduun sagada kennaa, ergamootaaf sagaduun sagada kabajaa, tolootaaf kabajuu sagada kabajaa. Manni kiristaanaa sagada kennaa, sagada kabajaa fi sagada waaqummaa adda baastee beekti. Kan waaqa waaqa qofaaf, kan ergamootaa immoo kabaja sagadaa malee kan waaqeffannaa waaqayyo qofaatiif sagannaa. Sagada kennaa, sagada waaqeffannaa fi sagada kabajaa የጸጋ የአምልኮት የባህሪ ይሁን እሞ ከን የጸጋ ስግደት የአምልኮትና የክብር ስግደት ጀኔ አደባስኒ ቤኩ ኒቀምና ከናፍ አቦሚዋን ኩርነን ሴረ በሁ በቆና ድግደመ ለኮብስ ለማካስኔ ጋፈላሉ አናቲ ዳለቲ ዋቆሊም ብሮ ሲፊን ተኢኒ ጀዳ ዋቀ ብራሂን ቀብኑ ዋቀ ዋቀስኑ ይንቀምኑ ዋቅኒ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆፋዳ ከናፊዳ ከዋቀስኑስ ከንከበጅኑስ ዋን ቤክኑፍ እኒ ኢትያኑ እኒ ለመፋን ዋንም ቦጨሜ የተቀረጸውን ነገር ለራስ አታድርግ። ዋን ቦጨሜ ቶኮ ኦፊ ኬቲፍ ህንታሲፈቲን ነሞኒ ባየነ ስለቲ ታቦታፊ ዋቀቱልፈማ ሱራፊ ዋን ቦጨሜ ሰጀዱ ከነ ሱረ ቁልቁሎታ ታቦታ ፋኖ ዋን ከነከናቲን ወልቲ ፊዱ ዋን ቦጨሜ ከንጀደሜ መቃን ዋቀዮ እረቲ ከን ዋመምኔ ከበይኒ ዋቀዮ እረቲ ከን ሂመምኔ ከን ዋቀዮ ፊንታኔ መቃን ዋቀዮ ከበይኒ ዋቀዮ ከን እረቲ ሙልአኔ ከሚንለ ፈኬኛቲፍ አኩመ ናቡከደነጾር ፈኪ ጀቢ ወርቄዳን ዳቤ አኩመ ሰገቺሳ ቱሬ ጋራ ዱራ ኬሰት መቃን ዋቀዮ እረቲ ዋመሙ መቃን ዋቀዮ እረቲን ዳሙ ዋቀ ኮዳ ኡማ ኮዳ ጀደኒ ዋ ሆጀተኒ ዋቀ ቱልፈማፊ መን ክርስቲያና ገራገሩማ ጉዳ ቀብዲ ከናፍ ዋን ቦጨሜ ኦፊ ኬቲፍ ሂንታሲሲኒ ሂንሰገዲኒ ፊስ ጀዳ እኒ ሰደፋን መቃ ዋቀ ኬቲ ጫልስቴ ሂን ዋሚን መቃን ዋቀዮ የሮ ዲጲና የዶ ግድራ የሮ ቆዱምሳ የሮ ረኮ ማሌ ቆሳዳኒስ ጋሩማዳኒስ ሐሜኙማዳኒስ መቃ ዋቀዮ አማ ወሬን ሸክቶን ኢየሱስ 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 የምንሱስ ቡና ዮ አንተ አርካቡ ኤጫበ ዮ አንተ ኢየሱስ 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 ቆሳዳኒስ ተባኒስ ኖ ኔቨር በርባችሱ ዋቀዮን በከት ዋመሙ ቀባ እንስ ዮም ዋበማ ቤኩም በርባችሳዳ መቃ ዋቀ ኬቲ ጫልስቴ ለፉመት ዋሚን አቦሚ ዋቀዮ ኢሰ ሰደፋቲ እኒ አርፈፋን ጉያ ድልበታ ከበጁዳፍ ያድ ጉያን ኩን ዋቀ ኬቲፊስ ጉያ በቆናት ዋቀዮ ጉያ ጃ ሆጀቴራ ጉያ ተርበፋ ጉያ በቆናት አይሰራ ዋንቴዳፍ ጉያ ድልበታ ኤቢሱዳፍ ያድ ጉያ ዋቀፈኖ ጉያ ገለታ ዋንቴዳፍ ጉያ ከነ ከበጁን ድርቀማ በርባችሳ ዋቀዮንስ ጉያ ድልበታ ኤቢሴራ ጀዳ እንቲ አኑ እኒ ሸነፋን አባፊ ሃደኬ ከበጂ ብየ ለፋ እረቲ ኡሙሪን ኬ አከ ዴረቱፊ ጀዴ ነምኒ አባፊ ሃደሳ ከበጁ ብየ ለፋ እረቲ ኡሙሪን ሳኒ ዴረታ ማቲ ሳቲፍ ወሬን ጉርጉዶታፍ ወሬን አንጎ ቀበኒፍ ወሬን ኑ ኦሊዳፍ ወሬን ኑ ጫለን ሁንዱማ አንጎ ዮኪን ሞ ከበጃ ወረ ዋቀዮን ከኔፍ ከበጁን ኡሙሪ ነማ ዴሬሳ ከናፍ ለታን በረከና ኡሙሪ መለጭታ ከንጅሩ ዋቀሳስ አቦሊሳስ አዳፊ ዱዳ ሰፉ ኬኛን ዋን ጅራቹ ድኔፍ ጠለታን ሲያና ኡሙሪንሳ ገባበቻ ጀራ ዋቀዮ ከነራቲ ኑዋ በራሩ
Inni jaaffaan hin ajjeesinii jedha. Gamoo Waaqayyo ijaare namas haa ta'u waan biraas lubbuu balleessuun hin barbaachisu. Inni torbaffaan hin sagaagalinii jedha. Inni 8ffaan hin hatinii jedha. Inni 9ffaan abbaa buddeenaa kee irratti sobaan ragaa hin ba'inii. Inni 10ffaan mana abbaa buddeenaa kee hin hawwiin. Hin ajjeesin gaafa jedhamu kan Waaqayyoo uume fakkeenya keenyaan gamoo yookiin immoo hintsaa Waaqayyoo kana diiguun nama gaafachiisa lubbuu baasuun. Hin sagaagaliin dhiirri tokko shamarree tokkoof, shamarreen tokko dhiira tokkoof eeyyamamteetti. Kunis immoo sagaagala gaafa jedhamu walquunnamtii saalaan gaahilaan dura dhiironnis shamarroonnis qaama kami waliin raawwatan sagaagala jedhama. Sagaagalli gochaa, sagaagalli yaadaa, sagaagalli laphee, sagaagalli ofirratti sagaagalamu ni jira. Kana beekuun barbaachisaadha. Hin hatiin jedha. Kan kee kan hin taane abbaa qabeenyaa jedha dhoksitee mana keessatti daabboo dhoksuun, saantima dhoksuun, yeroo mana sirreessite waan garaa garaa dhoksanii fudhachuun hanna jedhama. Kanarraa of baraaruun yookiin immoo of deebisuun dirqama keenya waan ta'eedhaaf ishee kana gochuun nurra hin jiru. Sobaan ragaa ba'u. Ija koo duubatti haa garagalchu. Ija koo haa jaamsu. Akka lafee kanaatti naa gogsu. Akka eeboo kanatti naa darragu. Akka balbala kanaatti banee naa cufu jennee kakannee waan hin agarreetti ija koo haa jaamsu. Arraba koo haa hidhu jennee kakannee nu qaqqaba. Sobaan kakannee ragaa ba'uun dhugaa kan ta'e dhugaadha. Soba kan ta'e sobadha malee eenyu deeggaruudhaaf obboleessa keenya, obboleettii keenya, qaama kam abbaa keenya illee ta'uu danda'a. Dhugaa irratti eenyumaaf abukaattoo dhaabachuu hin qabnu. Kana beekuun barbaachisaadha. Inni biraan nama hinaaffaadhaan hawwuu qabeenya nama otoo hankoo ta'e raate. Qabeenyi kun otoo hankoo ta'e raate jennee yaaduun isa kanadha. Tartiibaatiin duraa duuba isaatiin abboommiiwwan kurnan warra jedhaman seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 hanga 15tti ilaalle badhaadhina ganna. Abboommiiwwan kurnan jalqaba eenyutiif kenname jennee gaafa ilaallu qulqullicha Museetti laatame. Abboommiin kurnan gaafa laatamu taabota kakuu irratti Tsillaatii irratti Waaqayyo barreesseetu Museedhaaf kenne. Museen abboommiiwwan kurnan kanaa fi taabota Waaqayyoo yookiin immoo Tsillaatii Waaqayyoo fudhachuudhaaf taabota gaafa jennu bultoo yookiin immoo maadaraa yookiin immoo borsaa kitaabaaf borsaa akkuma jennu cuupheedhaaf maadaraa yookiin immoo bultoo akkuma jennu taabonni bultoo isaati. Tsillaatiin immoo jechisaa kan irratti barraa'edha jecha. Taabonnii fi Tsillaatiin garaagarummaa qabu guyyaa bira ilaaluu dandeenya isa kana. Guyyaa 40 fi halkan 40 tsoomee Waaqayyo irraa fudhate. Kanaaf taabonni waaqa tolfamaa miti kan jennuuf harka Waaqayyootiin barraa'eetu Museetti kenname. Har'as kakuu haaraa keessa jira. Eessa arganna jennee gaafa ilaallu wangeela Maatewos boqonnaa 19 irratti jecha Museef kenname sana har'as mana kiristaanaa keessa jira. Har'as Tsillaatii Waaqayyoo irratti barraa'eetu argama. Kaayyoo fi karoorri taabonni Waaqayyoo har'as kabajamuuf abboommii kurnan jecha dubbii sagalee Waaqayyoo maqaan Waaqayyoo irratti barraa'e kakuu moofaa keessatti Museen taabonni Waaqayyoo irra bulee akkuma Museetiin Waaqayyootti dubbachaa ture, saba kana hoogganaa ture. Har'as Waaqayyoon jecha isaarra bulee ummata kana gaggeessa, ummata kana eebbisa. Kanaaf taabonni Waaqa miti, jecha Waaqaa taaboticharra jira. Macaafni qulqulluun Waaqa miti, jecha Waaqayyootu irratti barraa'ee argama. Fannoon Waaqa miti, Waaqayyootu irratti fannifamee fannoo kana eebbise. Tsaballi Waaqa miti, Waaqayyootu cuuphaa ajaje. Kanaaf wantoota raawwannu hundumaa warra kabajnus warra kabaja laannuufis Waaqayyoon waan kabajeef, waan Waaqayyoo kabajeef ulfeesse immoo ulfeessuun dirqama kiristaana tokkooti, dirqama hunduma keenyaati. Kanaafidha taabotas kan kabajnu jecha isaa waan ta'eedhaaf. Abbaan taabotaa Waaqayyo waan ta'eedhaaf. Taabota kan nuu laate Waaqayyo waan ta'eedhaaf. Taabotaan
akka jiraannuuf jalqaba Musee irraa kaasee fakkeenyaatiif eeyyeen kakuu moofaa keessatti taabonni ture. Kakuu haaraa keessatti garuu har'a taabonni hin barbaachisu jechuu danda'u. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 asumarra jira. Lakkoofsa 17 kaasanii gaafa ilaaltan seerotaa fi raajota diiguu hin dhufne jabeessuun dhufe malee jedha. Kana jechuun seeronni kamidha? Macaafota Musee 5 irratti kan barraa'anidha. Abboommiiwwan 10nidha. Seerota kan jedhaman. Inni biraan seerotaatiin kan dubbatame waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo. Waa'ee Waaqayyoo kan lallabame hundumaa asirra kan jiru raawwachuun dirqama. Jecha kana irratti mul'ata Yohaannis gara dhumaa boqonnaa 22 irratti jecha kana irratti kan dabalees kan irraa hir'isees itti murtaa'aa jedha. Kan daballu hin jiru, kan irraa hir'isu hin jiru. Akkuma jirutti akkuma barraa'etti fudhachuu fi ittiin jiraachuun dirqama kiristaanummaa keenyaa waan ta'eedhaaf abboommiiwwan 10 kun yeroo baay'ee yeroo gaabbii keenyaa yeroo gaabbii gallullee namni tokko abboommiiwwan 10 kana seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 2 kaasnee amma 15tti jiru kana qalbiidhaan qalbeeffannee as keessaa nan sagaagale moo nan hate moo sobaan ragaa ba'e moo guyyaa sanbataa kabajuun dhiise moo qabeenya abbaa buddeenaa koon hawwe moo nan sagaagale moo jennee kana beekne yaannee bu'uura galma badii keenyaa kan ta'u abboommiiwwan 10 qaaliin beekuu qabna. Hin hatin jedha hateera. Hin sagaagalin jedha sagaagaleera. Sobaa ragaa hin bahin jedha sobaa ragaa ba'eera. Qabeenya abbaa buddeenaa koo hawweera. Ajjeeseera. Kan jedhu yaannee kanarraa kana bu'uura himachuu gaabbii keenyaa kana beekuun dirqamadha. Hin beekne, hin baranne, hin dhageenye jechuu koo otoo hin ta'in beeknee kan jireenyaa goonee ittiin deddeebi'uudha. Amma kakuu haaraa keessattis taabonni hafeera haa jennu toleeshi hafeera. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 19 lakkoofsa 16 kaastanii gaafa ilaaltan hin hatiin hin sagaagaliin kan jedhu abboommiiwwan 10 asirra jiru kana barraa'ee jira. Erga taabonni haafu jenneeti abboommiiwwan kun immoo achitti himame kun immoo eessaaf hin nere. Kana beekuun barbaachisaa.